Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis affeerama. Magaalota Oromiyaatti hanqinni boba'aa fi gurgurtaan gabaa gurraachaa cimee itti fufeera jedhame. Itoophiyaa keessattuu magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti tibbana sababa hanqina boba'aatiin konkolaattonni hedduun hiriira qabatanii yeroo dhaabbatu kan mul'atudha. Magaalota rakkoon kun keessatti hammaatee jiru keessaa magaalaan Adaamaa ishee tokko yoo taatu buufataaleen boba'aa hedduun boba'aa osoo hin qabaanne yookaan konkolaattotaaf dhiyeessaa hin jiran jechuun himatamu. Sababni isaa sababa raabsaan boba'aa yeroodhaan isaan qaqqabaa hin jirreef ta'us isaan gara sababa isaanii ni kaafatu. Bakka muraasa jirtutti ammoo konkolaattonni ganamarraa hanga galgalaa hiriiranii qabatanii dhaabbataa ooluu kan himan konkolaachistoonni tokko tokko rakkoon kunis bubbuleera jechuun dubbatan. Konkolaachisaan konkolaataa deddeebisa uummataa Abbo Adaanee Taarikuu gama isaaniitiin akka himanitti buufataalee boba'aa qaban muraasa biratti hiriiranii dabaree eeggachaa guyyaa 2 isaanitti fudhatu himan. Maddi rakkoo kanaa maal akka ta'an gaafatamee Obbo Adaaneen buufataaleen boba'aa hedduun akka lakkoofsa alaatti baatii ammajjii bara 2025 irraa kaasee gatiin boba'aa dabaluu danda'a yaada jedhuun dhoksanii kaawwataniiru jedhan. Kana malees halkan yookaan ganama dhokatanii gurguru jechuunis dubbataniiru. Itoophiyaa magaalaa tokko tokko keessatti akkuma doolaara boba'aanis gabaa gurraachatti gurguramaa jiraachuu himan. Gatiin boba'aa seera qabeessaan liitiriin tokko birrii 90tti kan gurguramu yommuu ta'u, gabaa gurraachaan ammoo dachaa 2 oliin gurguramaa jiraachuu konkolaachistoonni biroos dubbataniiru. Sababa daballii daldala boba'aa kanaan seeraan ala waan ta'eef Adaamaa keessatti hanqinnoo garaagaraa mudataa jiraachuu himame. Kanarraa kan ka'e konkolaachiftonni muraasni gatii geejjibaa dabalaa akka jiranis himatameera. Guyyaa guutuu hojii malee dabaree eeggachaa oolanii yookaan gatii boba'aa itti dabalee guutne taarifa jiruun fe'uun kisaaraadha jechuunis ni dubbatu. Obbo Adaanaan gama isaaniitiin konkolaachiftonni karaa ga'anii imaltoota deebisaa akka jiran akkasumallee kaffaltiin nagaheen itti cituu fi hangi gadi bahamee kanfalamuu garaagara ta'uu kaasaniiru. Kun dhugaa darbee kan inumayyuu jira jechuun fedhii namoota irratti hundoofne yoo nu hawwatanii jedhan kan nuuf kaffalanidha jechuunis kaasaniiru. Daballiin gatii seeraan ala taasifamu ammoo qaala'insa jireenyaa duraayyuu ulfaataa ta'e irratti dabaleera jechuun kaasan. Mootummaan naannolee kirkirri lafaa mudatetti miidhaa qaqqabe qorachaa jiraachuun himame. Mootummaan naannolee kirkirri lafaa mudatetti miidhaa qaqqabe hojjettoota yeroo balaa ogummaa gargaarsaa irratti walitti bobba'uun bakkichatti bobbaasaa jiraachuu qorannoon hime. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa damicha ilaalchisee ibsa waqtaawaa baaseen akka jedhetti naannolee daangaa Oromiyaa, Affaarii fi Amaaraatti kirkirri lafaa hamaan garaagaraa mul'ataa jira jechuun dubbate. Taateen kun yeroodhaa gara yerootti irra deddeebiin guddachaa jiraachuu ibsuun keessattuu torbee kana kirkirri lafaa hanga reektar iskeelii 5.8 galmaa'uu himaniiru. Mootummaan ogeeyyii dhiheenyatti hordofaa jiraachuu ibsuun bakkeewwan kirkirri lafaa mudate gandoota 12 adda baasuudhaan hojjettoota yeroo balaa ogummaa garaagaraa walitti bobba'an bakkichatti bobbaasuun hanga miidhaa qaqqabee qorachaa akka jirus ibseera. Lammiileen gandoota kanneen keessa jiraatan gara 80,000 olii naannawicharraa fageessuuf tattaaffiin ol'aanaanis taasifamaa jiraachuu himan. Dhiibbaa dhaabbileen tajaajila hawaasummaa, dinagdee fi bu'uuraalee misoomaa irraa qaqqabsiisuu maluuf hordoffiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Hanga ammaatti magaalota gurguddoo keessaa dhiibbaa guddaa taasisuu baatus lammiileen erga of eeggannoo ogeeyyii kennaman hordofuun hojiirra oolchuu akka qaban dubbatan. Mootummaan dhimmichi itti dhiheenyaan kan hordofuu fi odeeffannoo barbaachisu dhaabbilee dhimmichi ilaallatuun kan kennamu ta'us kaasaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa dhimmoota fayyaa naannichaa irratti waloon mari'atan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi Ministeerri Fayyaa Maqdas Dhaabaa dhimmoota fayyaa naannoo irratti haala yeroo wajjin wal qabsiisanii mari'ataniiru. Marii isaanii keessatti tajaajila fayyaa uummataaf kennamu fooyyessuu fi haala itti balaa tasaa hawaasaa mudatuuf deebii kennuun danda'amu irratti qindoominaan hojjetaniiru. Sagantaalee fayyaa biroo fi sirna fayyaa waliigalaa cimsuu irratti marii bu'a qabeessa taasisuu isaanii Ministeerri Fayyaa irraa odeeffanne. Giddugalli wal'aansa fayyaa hatattamaa hospitaala Ispeeshalaayizidii Xiquur Ambassaa eebbifame. Yuunivarsiitii Finfinneetti giddugalli wal'aansa fayyaa hatattamaa hospitaala Ispeeshalaayizidii Xiquur Ambassaa ijaaramaa ture xumuramuun eebbifameera. Giddugalli bakki Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa, Ministeerri Barnootaa fi Chaanselarri Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Birhaanuu Naggaa eeggataa pireezidaantichaa kan ta'an Yuunivarsiitii Finfinneetti Dr. Saamu'eel Kifilee fi keessummoonni biroo argamaniiru. Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa giddugalli kun qaqqabummaa tajaajila yaalaa hatattamaa hospitaalichaa babal'isuuf gahee ol'aanaa akka qabu eeranii
bu'uuraalee misoomaa fi ogeeyyii wal'aansa fayyaa wal'aansa tantamaa kennuuf danda'an horachuudhaaf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa akka jirus kaasaniiru. Dandeettii dhaabbilee fayyaa fi ogeessota cimsuun qaqqabummaa tajaajilaa babal'isuuf hojiin hojjetame bal'aa ta'uu argisiisaniiru. Qabeenya dhukkubsattoota yaala hatattamaa dhufanii tajaajila ariifataa fi gahumsa akka kennan isaan dandeessisu kennuuf ciminaan hojjechaa jiraachuus kaasan. Ministeerri barnootaa fi chaansilarri Yuunivarsiitii Finfinnee Profeesar Birhaanuu Naggaa gama isaaniitiin haaromsi damee fayyaa fi barnootaa eegalame kutaalee hawaasaa galii gadi aanaa qaban kan fayyadu ta'uu kaasaniiru. Mootummaan dandeettii dhaabbilee fayyaa cimsuu fi tajaajila fooyya'aa akka kennan dandeessisu uumuuf Ministeerri fayyaa waliin ta'uun hojjechaa akka jiran kaasanii eeggataan pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee gama isaaniitiin Yuunivarsiitichi hospitaala ispeeshaalaayizii Xiquur Ambassaa giddugala beekumsaa akka ta'uuf hojjechaa akka jiru kaasaniiru. Yuunivarsiitichatti pirojektoota xumuruuf tajaajila saffisaa fi gahumsaa qabu lammiileef kennuuf hojiin eegalame cimee kan itti fufu ta'us kaasaniiru. Hospitaalli ispeeshaalaayizii Xiquur Ambassaa ji'oota 6 darban keessatti lammiilee gara walakkaa miiliyoona ta'aniif tajaajila wal'aansaa akka kennis kaasaniiru. Oromiyaatti bakkeewwan garaagaraa 6 abbootiin qabeenyaa kaapitaala birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 66 ol galmeessan simataman. Naannoo Oromiyaatti baatiiwwan 6 darbanitti abbootiin qabeenyaa 10,000 ol kaapitaala birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 66 ol galmeessan simatamuu Biiroon Investimentii fi Industirii Oromiyaa beeksise. Hoogganaan biirichaa obbo Ahmad Indiris sosochii Oromiyaa haa oomishtu jedhuun walitti fufinsaan gaggeeffamaa jiruun naannichatti jijjiiramni qabatamaa mul'achaa jiraachuu dubbataniiru. Baatiiwwan 6 darban godinaalee hunda keessatti mariin sosochii Oromiyaan haa oomishtu bal'inaan gaggeeffamaa akka jirus kaasaniiru. Kanaanis jijjiiramni qabatamaa mul'achuu eeruun abbootiin qabeenyaa birattis abdiin horamaa jira jedhan. Haaluma kanaan baatiiwwan 6 darban keessatti pirojektoonni investimentii fi industirii haaraan 1,370 ol gara oomishaatti galuu dubbatanii lammiileen 100,000 siqanis carraa hojii argataniiru jedhan. Oomishaalee gabaa alaaf dhiyaatan irratti galiin doolaara miiliyoona 500 argamus dubbataniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun guyyaa har'aatiif qabanne kanan gammaatti dhageeffattanii waan waliin turtaniif galatooma.